Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baane cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa dhumattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa 31ffaadhaan barannee kan dhaabbanne ergaawwanii 21 keessaa ergaa xumuraa kan ta'e ergaa qulqullicha Yihuudaadha. Ergaa kana kan barreesse yaa'u Yihuudaa jedhamanii kitaaba qulqulluu kakuu haaraa keessatti maqaawwan baay'ee akka isaan jiran erga laallee ergaa kana kan barreesse Yihuudaa ilma Yoosef obboleessa Yaa'eqoob isa ta'e isatu ergaa kana barreesse. Innis ergaa kana kan barreesse kiristaanota barumsa shakkitootaadhaan shakkii adda addaa isaanitti uumuu danda'uudhaaf jecha naannoo Eeshiyaa kanneen jedhaniidhaaf akka inni barreesse. Ergaan isaa kunis boqonnaa tokko kan qabu garuu ergaawwan ciccimoo akka inni qabu ergaawwan sana keessaa baasnee ilaallee turre kan dhaabbanne. Walumaa galatti barumsa sanaan kutaawwan ergaa kan jedhu raawwanneeti jechuudha kan dhaabbanne warreen baratan ni yaadattu. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyoodhaan barumsuma kana kutaa ittaanuun kutaa 32ffaadhaan mul'ata Yohaannis yookiin immoo kutaa raajii kan jedhu jalqabnaa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan amma qoqqoodama kitaabilee kakuu haaraa jennee jalqaba kan keenya sana ni yaadattu jedheetuun abdii godhadha. Kitaabileen kakuu haaraa kutaawwan 5 qabu jenneeti kan jalqabne. Kutaan jalqabaa kutaa wangeelaa. Kutaa lammaffaa immoo yookiin baa jennee kan baranne immoo kutaa seenaa. Caa jennee kan baranne immoo kutaa maalii ture? Kutaa ergaawwanii. Amma daa jennee barachuudhaaf kan jirru immoo kutaa raajiidha. Ittaanee kan jiru immoo kutaa seeraaf kutaa sirnaa kan jirudha. Irratti yookiin immoo 5ffaatti kan ilaallu gara fuulduraatti jechuudha. Innaa amma ammaatti kutaawwan 3 ilaalleerra jechuudha. Kutaa wangeelaa wangeelota afran baranneerra. Ittaansinee kutaa seenaa kan jedhu hojii duukaa bu'ootaa ilaalleerra. Sadaffaatti immoo kutaa ergaawwanii kan jedhu ergaa qulqulluu Phaawulos 14 fi ergaawwan duukaa bu'oota hafanii ergaa 7 walitti ergaawwan 21 baranneerra. Amma immoo kutaa 4ffaa kan ta'u kutaa raajii kan jedhu ilaallaa jechuudha guyyaarraa. Egaan kitaabilee kakuu haaraa keessaa tartiibuma yookiin qoqqoodama jalqaba keenyan akkuma yaadattan kutaa raajii jedhamuudhaan kan beekamu kitaabilee kakuu haaraa keessaa mul'ata Yohaannisidha. Kan kakuu moofaa ni yaadattu bakka isaatti baranneerra kutaawwan raajii jennee kutaa raajii jala kitaabilee 16 akka baranne ni yaadattu raajota gurguddoodhaa fi xixiqqoo jennee jechuudha. Kakuu haaraa keessa garuu kutaa raajii kan jedhu kitaaba tokko qofadha. Innis mul'ata Yohaannisidha. Kanaaf kutaa kanaan mul'ata Yohaannis barannaa jechuudha. Mul'ata Yohaannis yaa'u Yohaannis baay'ee ilaalleerra waan ta'eedhaaf seenaa isaas itti kaasuun nu barbaachisu maaliidhaaf? Kitaaba kana kan barreesse maquma isaadhaan kan moggaafame akkasumas immoo mul'ata kana ennumti kallattiidhaan Waaqayyo irraa kan arge qulqullicha Yohaannis abbaa wangeelaa Yohaannis isa ergaawwan 3 barreesse isumadha waan ta'eedhaaf yaa'u seenaa isaa dursinee wangeela isaa barannu ilaalle waan ta'eef asitti dabalataan nu barbaachisu jechuudha.
Mootonni Roomaa keessumattuu Qeesaaronni jechuudha. Siidaa isaanii siidaa jechuun yaa fakkii isaanii bocanii jechuudha. Dhagaarraas haa ta'u waan adda addaa bocaniitu magaala keessa kaa'uudhaan uummanni akka isaaniidhaaf sagalu taasisaa turaniiru. Innaa kitaabni kun akkamitti barreeffame kan jedhuudhaaf gara isaatti deemaa jirra. Kana kan kaasaa jiru. Yeroo bara sana keessa bara Yohaannis jechaadha. Qeesaar Dimxiyaanos kan jedhamu tokko magaala keessaa siidaa isaa kaa'uudhaan namoonni akka itti sagadan gochaa ture. Innaa qulqullichi kun immoo namni sagaduu kan qabu waaqeffachuu kan qabu waaqayyoodha malee siidaa kana miti jechuudhaan akka isaan hin saganneef yeroo taasisu. Yeroo kana mootichi kun Dimxiyaanos jechaadha ofuma isaa ari'achuudhaan gara Feximootti geessee ture. Achitti iyyuu hidheera. Achitti baqannaadhaan Feximoo deesseetii kan jedhu achi keessatti qulqullichi jiraachaa tureera. Innaa yeroo kanadha raajii kana waaqayyo ergamaa isaa ergee fi itti mul'isee itti agarsiise akka inni barreessu taasiseera jechuudha. Kitaabni kun Abuukalamsiis kan jedhamudha. Yohaannis Abuukalamsiis kan jedhu dhageessanii beektoo ta'e Abuukalamsiis yaa'u maqaa kitaaba kanaadha. Yaa'u afaan Giriikiidhaan Abuukalamsiis mul'ata jechuudha. Innaa kitaabni kun haala kanaan mul'ata Yohaannis jedhamee kan moggaafameef immoo sababni inni guddaan jechuudha. Yohaannis ofuma isaatii waa'ee bara dhumaa hafuura qulqulluudhaan isaaf mul'ate hafuura qulqulluudhaan argee ofuma isaa wanta barreesseedhaafidha. Kanarraa kan ka'e kitaabni kun maquma isaatiin mul'ata Yohaannis jedhamee barreeffameera. Kitaabni kun dhiphinoota gurguddoo biyya lafaatti raawwatamanis ni dubbata gara fuulduraatti kanneen raawwatan jechuudha. Guutummaa kitaabichaa gaafa ilaallu yeroo sana yeroo inni kitaaba kana barreessu kanneen raawwataman ni jiru. Isa dursee uumama addunyaarraa kaasee kanneen darban kan raawwataman ni qaba. Gara fuulduraatti immoo kan raawwatu hanga bara keenyaa kanatti kan raawwatan jira. Ganaas immoo dudduubaan amma dhufaatii lammaffaatti amma Kiristoos deebi'ee dhufutti wanta raawwatuudhaaf yeroo sana wanta raawwatu bal'inaan barreesseetu jira. Innaa kitaabni kun baay'ee bal'aadha jechuudha. Raajii yoo jedhamu raajiin wanta fuulduraa qofa miti kan dubbatu. Wanta darbes immoo ni kaa'a fakkeenyaaf hangafa raajotaa Musee fudhannee Musee raajiidha mitiidha. Maal barreesse? Wanta gara fuulduraa ta'u wantoota muraasa ni qaba garuu Museen kan barreesse inni guddaan jechuudha wanta dursa wanta raawwatedha. Addunyaan haala kamiitiin akka isheen uumamte isaa mul'ate wanta dursee jiru barreesse. Innaa Museen raajiidha. Innaa kitaabileen raajii haala kanaatiidha. Mul'anni Yohaannis kun immoo qabiyyeedhaan addadha. Kan darbe baay'ee ni kaasaa. Yeroo sanatti raawwachaa kan tureen kaasaa. Gara fuulduraatti amma dhufaatii lammaffaatti wanta raawwatus qabatee ni jiraachuudha. Kitaabni kun ergaa gurguddoo ta'e qabateera jalqaba boqonnaawwan jalqabaa irratti. Ergaawwan manneen kiristaanaa torban naannoo Eesiyaa keessatti kanneen hundeeffaman ta'uudhaaf kan ergameef keessaatu ni qaba. Manneen kiristaanaa kun achumatti ibsamaniiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokkoof lammuu dubbistan ni argattu. Ergaa mana kiristaanaa Efesooniif kan ergame ni jira. Mana kiristaanaa Semreeniif kan ergame ni jira. Mana kiristaanaa Pergaamooniif kan ergame ni jira. Afuraffaa mana kiristaanaa Tiyaatirooniif kan ergame ni jira. Kan shanaffaa mana kiristaanaa Serdeesiidhaaf kan ergame ni jira. Kan ja'affaa mana kiristaanaa Fiidiilfiyaadhaafis kan ergame. Kan torbaffaa mana kiristaanaa Lodooqiyaadha. Isaan kun manneen kiristaanaa Eeshiyaa keessa kanneen turan torban kanneen jedhaman isaan kanadha. Innaa waaqayyo kallattiimaan ergaawwan manneen kiristaanaa kanaaf ergeera. Hoogganaa isaanii duukaa dabalatee jechuudha. Warreen ceebba'uudhaan warreen galatoomtaa immoo galatoo galchuudhaan barreeffameefii ni argannaa jechuudha. Egaan kitaabni kun seensa isaa kana hojjenne maaliifidha barreeffame kan jedhu immoo mee muraasaa ilaallu. Kan jalqabaa galataa fi ceebboo gooftaan keenya manneen kiristaanaaf dabarse ibsuudhaafidha. Egaan manneen kiristaanaa sana kanneen turan naannoo Eesiyaa jechaadha. Manneen kiristaanaa torbaniidhaaf kanneen erga amananii booda seera waaqayyoodhaan kanneen jiran baay'een turaniiru. Innaa isaan kanaaf erga ceepha'ee booda akka isaan gaabbii galan ta'an garuu dafanii yeroon akka irratti dhumuudhaa fi adabbii keessa akka isaan galan itti dubbateera. Tokko tokko immoo galatoon kan isaaniif ta'u ni jira.
beekaa kallattii waaqayyo barbaaduudhaan jiraachaa kanneen jiran isaan kanaan immoo galateeffachuudhaan gooftaan keenya ergaawwan kana manneen kiristaanaa torbaniidhaaf kan inni dubbate qulqullichi barreessee kaa'eera. Ittaanee immoo phaaphaasota manneen kiristaanaa torban kanaaf gorsa kennuudhaafidha. Gorsa isuma duukaa kan wal qabatudha. Manneen kiristaanaa kana kanneen hoogganan phaaphaasota sanaadhaaf warreen gaabbii galuu qaban gaabbii akka isaan galan. Warreen akkuma jiran itti fufan immoo haala jireenyaa akka isaan itti fufan akka isaan cimanii kallattii kanaan itti deeman kana kenneeraafi. Ittaanee immoo jireenya kiristaanotaa isa samiirraa akkasumas kabaja qulqullootaa ibsuudhaafidha. Jireenya kiristaanota samii jechuun ingilis samiirratti jireenyi kiristaanotaa ni jira miti kabajas hin qabu. Beetanii boqonnaa 6-7 gaafa laallu samiirra warreen jiran kiristaanonni jechuudha. Warreen Kiristoositti amananii boqotaniidhaaf wareegaman. Haala kamiin waaqayyo duukaa isaan jiran waaqayyo immoo akkam akka inni isaan kabajeeru. Kana boqonnaa 6-7 barreeffamee ni arganna. Kan xumuraa dhufaatii masiisa sobaadha. Masiisni sobaa akka inni dhufuudhaaf jiru ni ibsa. Dhuma biyya lafaa dhumuudhaan dura raajiiwwan raawwataman yeroo biyyi lafaa dhumtu maal akka taatu laftiif dacheen kun garamitti akka isheen deemtu ni dubbata. Dhufaatii gooftaa keenyaa isa lammaffaas immoo dubbata Kiristoos akka inni dhufe warreen galatoon isaaniif ta'uudhaa fi mootummaa waaqayyoodhaaf galan gara mootummaa waaqayyootti warreen faallaa kanaa immoo bakka dabbiitti geessuudhaan mootummaa waaqayyoo ni kennamte jechuudha warreen kennamtuudhaafennaa. Dhimma kana bal'inaan barreesseera qulqullichi jechuudha. Qabiyyeen isaa immoo yaa mul'atichi kitaabni kun jechuudha boqonnaawwan 22dha kan qabu ni beekama. Salphisnee bakka 3tti qoodnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa 1-3 kan jiru seensaaf ergaawwan manneen kiristaanaa torbaniidhaaf barreeffamedha. Seensa ni qaba. Iyyasuus Kiristoos ilmi waaqayyoo maalummaa isaa ibsuudhaan kaasa. Ana balabaluudha. Akkas ta'e hin jira amma akkas ta'eera. Du'een ture amma garuu bara baraaf jiraachaan jira jechuudhaan alfaadhaaf oomeegaan isa akka ta'e ibsuudhaan eegala. Kana booda manneen kiristaanaa torbaniif ergaawwan sana tartiibaan isaaniif dabarseera jechuudha. Boqonnaa 4-19 kan jedhamu mul'ata Yohaannis argedha. Mul'anni kun baay'ee bal'aadha. Bara isaarraa gara dudduubaatti. Baruma isaa keessa kanneen jiraniif bara isaarraa immoo gara fuulduraatti kanneen raawwataman amma dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaatti dhimmoota kana bal'inaan kan itti kaasudha. Boqonnaa 20-22tti immoo waa'ee mootummaa waaqayyoo. Mootummaa waaqayyoo babbareeddee akka mushurroon babbareeddee abbaa manaa ishee eeggattuttidha. Babbareeddee yeroo isheen achirraa gadi buutee kennamtu mootummaa waaqayyoo kun maal akka isheen fakkaattu hunda ishee jechuudha qaama ishee naannessee barreesseera. Samiif lafa haaraa kan jedhamtu ashuma kanadha. Waa'ee kanaa ni kaasaa jechuudha salphaadhumatti kitaabni kun kitaaba raajiiti. Hubachuun baay'ee namoonni kitaaba gaafa hubannu yaa gara fuulduraatti boqonnaa 5ffaatti deebina. Mul'anni yeroo isaa gaafa ga'u yeroo isaatii deema kitaabilee baay'ee jechaadha. Amma mul'anni kun gara fuulduraatti waan ta'eef dhimmoonni baay'een gara fuulduraatti kanneen raawwatan waan ta'eef yeroon isaa gaafa ga'u yeroon isaa hiikaa deema. Kanneen raawwatan immoo ni jiru. Kanneen raawwataman bara sanas kanneen turan ni jiru. Haala kanaatiin kitaabni kun garuu bara guutummaa kan isa dura jiru bara isaa kan jirudhaa fi bara isaa booda kan jiru walitti gudunfee qabatee ni argama jechuudha. Walumaa galatti waa'ee kitaaba kanaa amma kanaa jennee dhugaa kan itti aanu kitaabilee qo'annaa kitaaba qulqulluu kan kakawaa kan ilaallu kutaa sirnaati. Kutaan sirnaa ingiddii kutaalee qoqqoodamaa kakuu haaraadhaan kanneen jiran kitaabilee 35 keessaa kutaa 5ffaati. Isa kana guyyaa itti aanuun kutaa itti aanuun qabannee kan dhufudha kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun deebineen gara fuulduratti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.